في المادر كباسة شوم نما إني نمي شومي نما ما شارما نما ربي شومي قوتا نردي سما قرانا نوفلت يمنتين إسلاما ننجد ورديت لكم إسلاما تايتا إن شارمني نبودا سلاما يا الله يا رحمن سباتا نوكني نبدا افتديني رحمتك ديني واتساب Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang ganutan. Ila kanatti. Ini mangkena. Shushu tani batu. Mana ultan. Ganu mamale yan ni bilan. Halo. الو. Salam alaikum. وعليكم السلام. Kam. أكون نمير. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi naga jirta. جرى جرتا Wallahi jira alhamdulillah. كيغابي كدا قلت السلام عليكم. سكت إلى بي Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. كيغابي كدا قلت أجلا سكت إلى أبي جري Carra gaafa carra amma la meeqa ergate jira. Ul gaa beektaa kan carra. أكوماتي Nagaa bakka yaada kee dabarfadhuuti. والله إذا ما تقين كده سدرا قبات بري باي تكون تلاقى أما فهمت جدا جدو Ani sama amma badan kasini sana amma. والله ما تكون ما تزلت والله ربي سرا جالة وانا موندايو Amin amin asilli rabba jaalatu anaka. اوكي وبيزي تاتي سامبايشيو Na namu magal suudha malee taraa. أيش من جرى يخوا يوم Yaada نقل kee سنقل شيء yaalla yaalla. Salaamatu jedhanii abaanu malee waa ta'an. اوكي Yaalla. Halloo. Namni gallee. Halloo. السلام عليكم. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. هلا نمير. لسه مهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi. ما شاء الله ما شاء الله. شرطة كانت جبتها. Wallahi jira alhamdulillah. بقى نوزرت كاشي. مر في مكان لين ورانت. Marfeeni asin jiru. قالوا يوم ورانت اللي أركو مرة نوراني مالي. Duru kuba kee ilaalamee waraana malee. Bakka dhukkuba sanillee ni odeessi. Barfad. نمير تكو شبكان كان كيسي جيغا. Ya. تكي شو شبكان كيسي جيغا ما شاء الله قروا والله دلقان تندي باقي تكونتي تلتي جرتي يعني يرو باقي يا لس. Abadaan. ها؟ Neetwoorkii qabana fakkaate beektaa. يعني تركي ساتو قما. Akkam jirtaa sabbantu? الحمد لله. Nama eessa jiru dhaabirru? أسمعنا جمر ودي نمير مرفي. Kanaaf si addaan inni ogunatti badha. أنا بيجمان على جرى أنا بيجي كيس سامتي. Laa jechuun biyya alaa ta'ee biyyoota kam keessa jirtu? أنا أمريكان جرى. Maashaallah. Rabbi sirraa jalatin naka. ما هن الرجال. إيه أتيس جرى. Fayyaanam Dubaayin jiraan. كي ما شاء الله دبي اللي بريد دولا. Wallah. Jirta fayyaan kee eeggamaadha. الحمد لله Shabaqaan قالت shabaqaan isaa baafatee jiranii fakkaate beektaa. Yaa shorta. يا ربي نميل كيسي يا الله نميل كيسي سوي الرجالة تمو ما أنت سوى هو Maa inni. نمير شبكان كان كي باي سجيك أجرا نمير كي إنه يو سجلين تي سبير جيت تاي ما شاء الله جبات ربين صراحة جالتو سير تيك توك رابل لي سيتي اللي ربي سنديب سنجرا أنا مدينة من توك توك كنجرا كي سافو فود
Wallahi shortaa kenna beete nu ari'ee manatti nu galche amma. Alhamdulillah inni gattee na gizeedha. Shortaa Nu dhageettee jala sagalee kiyya. Ni torkidha. Kan Ni torkidha barmaa. faane Shabakaan kee baay'ee dadhabaa jira. hojjetaa jira hoo. Jerikaan shabakaa maafi. Ni shabakaan meeshaa qabee jira bar ni torkee. Yaa shortu. Faaxeen lama jirti faate. Ameerikaa jira jetti sana my god. Kheer inshallah. Kasi Oh my God, America is so pretty. I don't know. Norway jiran. Hanga. Deebisee faa. warra Ameerikaa jiru jira jedhu kanallee marfee waraanuuf moo? Amin. Ma Ameerikaa gurguddaa bakka feetu Yaada kee fixattee ati qayti. Ani yaadni kiyya xiqqishumaa wallahi ani sagaleen kee baay'een dhageessisu saniif callisee kalaasoo kee yaadni kiyya takkattiin hin qabu maashaallah karaan asi jirtu xuruudha rabbi si haa gargaaru fixxee ammoo irra tiktook irraa iyyaa ol baay'ee tokko karatti deebistee jirta namni rabbiif hin sirraayin namaaf sirraa jechuutu na dhibe malee gizee tokko tokko ammallee namni tokko tokko ni jira itti jabaadhuun siin jedha nu mirkeena rabbi umrii si haa dheeressuu rabbi sabriif sabaata siif haa kennu. Rabbi imaana si haa kennu hunda keessaniif hunda keenyaaf rabbiin imaana nu haa kennu suniin jedhaan sunis jaaladha jabaadha. Amin. Amin. Amo he. Si shabaqaa sitti hin dhagahamu? Jabaa. Wallahi shabaqaa kiyyaa ta'in malee. Nu jajjabaadhu kan shurxaa Kan kennissu. gootin si aga. Yoo matii jetaan nurra baaftu waan nurra galaa beekte. Alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bigeessani. Wallahi nu jiraadhu bakka jirtu. Shabakaan gootii hojjetaa. Kan jide namatiin galuu danda'e. Alayhi salaam wa rahmatullahi. Waalaikum salaam. Ergadhaa horii galuu barbaadan nama torba ta'e. Salaam alaikum. Alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtaan Umeer. Wallahi jira akkamaati. Ji'a meeqa booddee daree falaanarraa kaaftee baate? La ilaha illallah. Sila wala garran seene wala garre amma. Baguma rabbiin ta'e gooftaan galke namaa jira. Seeraan gaafatamtaati. Seeraan gaafatamtaa badaa mooraalii durbaa gadi buusaa harta ishii. Argaa jirtaa? Seeraan gaafatamuu qabda ishii. Ish ammoo. Isa dallasus isa qara'us hundayyuu fidda. Isa kamiintu sirrii hojjetaa irra isa kamtu sirrii hojjetaa jiru jennee furanna ree. Isa karaa eenyu nama fidaa'edha. Isa karaa eenyu irratti hojjate. Ati tokkoffaa irratti adda geessisu yuudii fakkaata kan jiru. Garuu sa'aatii salaataa onlaayinii tiiktookii irra teessa. Diinii kabachiisaa hartaare akkasitti ateessa. Ebbo. हाँ सलाम अलैकुम Waalaikum salaam. हाँ वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह Mentaluna mamer. वालेकुम Jirta? सलाम Koi shabakaa kun sirreeffadhee dhufe. Maal jette gaamu jette? Dabuluu quriite mo'ate. Amma silaa dhagaan oolle shabakaan sirreeffachuu dhaqee dubbadhu gaa. Inaatoon daandii si eegaa jirti. Yalla. Dubartiin fi harmeenii buna jaallatti jettee turte deemte. Maal jette? Dubartii fi harreenii rukutamtu malee raffamtu malee iddeetti hin deebitu jette. Sirriidha warri sirbu akkuma kana dubartiin hunda mitii jedheen jira.
Dubartiin hunda miti waluma duukaa jettee taga dubartii jechuun dubartiidha bakka. An warra sirbu irratti hojjetaan jira. Warra sirbuun hin jedhe, warra sirbuun jedheera. Warran sirbines viidiyoo dhabde malee qoy kaasi warran sirbines viidiyoo jara dhabde malee Yaada kee fida. viidiyoo Inni yoo jedhe jechuudha. qoy warran sirbines viidiyoo jara dhabde malee ati waan irratti hojjettu hojjettee dhugaatiiftaa jechuudha. Hai, warra sirbine fidaan jira. Maal irratti guban malee barisa duraa keessa wanti dhabame hin jiru. Warra sirbine meeqa jira kan taa'e waan adda addaa isaa jiru. Ati maal yaada kee bitta fada barbaaddu isa waan Adaraa kee mooraalii durbaa gadi hin cabsine. Durbi kabajaa keetii bartee mooraalii dubartootaa gadi hin cabsine. Dubartoonni durbi kabajaati. Maalan jedhe. Durbis kabajaa qabdi qaama keessan sataradhaa uffata bareedduu uffadhaa of sadaraa isin kabajaa qabduun jedhe malee wanta hin jedhe jira. Namni hundinuu kan jiraatu lubbuu ofiitiif bartee dhiironni sirbaan jiran achirratti eenyuuf sirbi eeyyamame eenyuuf kun eeyyamamne garuu waan jara itti dhaga'amee jennaan sirbanu garuu immoo hanga mooraalii dubartii cabsiteetti dhiira tokkotti guutee wanti itti viidiyoo goote hin jiru ishii. Ati bari yoo abbaan ofiif yoo gaarii ta'e gaarii abbummaa. Qoy ati si yaada kee booddee si wajjin haasa'aa jiru bartee. Akka xumuradhu kan shukila. Xumuradhu. Sin fattashaa suma kana iyyuu iskiriin shuutii si kaaseera mee booddeen si fattashaa suma kana ifala fiddu. Anis baratuun viidiyoo tokko gadhiiseera ta'eetiin argattam silaan argattu malee viidiyoo keenya. Malas maaltu si cannaqe amma maaltu si cannaqe ma sirbanuudha yaanni kee kanuma bicha naayi. Sirbuunis waan biraati. Dubartiin garuu uleedhaa fi arrabaan hin qajeeltu wanti beekuu qabdu. Dubartii jechuun kabajaa keeti. Dubartii irraa dhalattee, dubartii wajjin dhalattee, dubartii kuttee wajjin jiraattaa. Aasaansii galamoo siin galu wantan jedhe uffata keessan uffatadhaa kottaa dhiirris shamarran kabajaa qabduun jedhe malee waa biraa dhuguma uleedhaa fi arraba jaallattu ergasii sheeka meeqatu isin itti meennaan diddan ergi amma arrabni dhufee laxatti tani karaaraa dabdan maal kan biraa jira. Sheeka sana eenyu dhale? Uffatu waan jiru cal'isi Khadija. Eenyu guddisee fi eenyu wajjin dhalatee dubartii dabar. Haasaa barii. Qoy kaanillee dubbadhee baya. Haasaa barii kottu. Sillaa lammoo si amma fala fidde wallaahi iskiriin shuutii si godheera tiiktookii kee. Booddeen sillaa lammaa. Eme haasayati. Jechuun inni dubartiin kabajaa qabduu fi dubartii kabajaa sanuu inni kabajaa itti godhuuf irratti ol ba'ee viidiyoo hojjetiin nama jechuun jira. Kabajaa keessan dhoffadhaan jedhe qaama keessan dhossaan jedhe maaltu bade. Kanaafiyyuu inni kabajaa sanuu itti godhu jira akkamitti kabajaa irraa bulqu jira yaa ijoollee. Kana dhibe kanaan. Kabajaa keetii. Haadha manaa isaati dubartiin haadha manaa isaati obboleettii isaati. Sanuu inni kabajaa itti godhee gadi deebisu jira haga saniyyuu tokkokin kunuu xiqqoo las jedhee jira. Akkamitti kabajaa irraa buuste akkamitti akkana jettaanii. Numeri. Halo. Wayi gudina. Jirtu meeqaati kadhatti addareefin baay'ee argatte asuma kana softe namni biraan galchu fakkaata. Akkam. Naguma. Nagaa wallaahi. Ani intalattiin mammaxatten gaaffii qaba beektaa yaakii kan maal Yalla. Faatee fitattee ati namatu galaaya. Okay, shi. Maafi. Yalla. Nama dubbatu. Ahmad. Jimma. Halo. Kia. Baik. Ini nagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلسة نمري كمي والله أجل الحمد لله نقوم. والله نجا الحمد لله iluma waan sin jedhe keessa duraani social media kanarratti itti hin dallanini sin jedheera. Mucayyoon amma gaafii gaafatte sunis maal seeta wama sammuu isii keessa dhufe namni hundi akkuma arge yaadami wama isii keessa dhufe yaaddee dubbatte. Mungkin jecha mee obboleessi kee nama folchi maalee ishin dubbatta qofa hin ba'an daqiiqaa 5 qofa. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Wama sammuu isii namni nuyi kun jechuun namni kun baniin Adam kun akkuma bifaan garagara yaadni kenna garagara. Isii leetti fakkaatti yaada ati dubartootaan jette san hin hubanne. Dubartii tumuutuu irra caalaa sanuma bichaa qabattee as dhufte malee isiini mungkin jecha kan kee aga dhumaan dhageeffanne numeerii na dhageettami? Na dhageessami? Na dhageessaa numeerii? Nagaan jira. Iwa jecha ati dubartii jettee maqaa tuutte san qofa isima qofa qabattee dhufte malee mungkin jecha kee hanga dhumaan dhageeffattee jirtu isiin. Asirra ol baatee waan sammuu isii keessa jira si gaafachuu mirga guutuu qabdi. Maaliif miidiyaa irra jira waan ta'eefi. Walaakin mucayyoon amma dubartii irraa mormuu deemtu numeerii koomentii dhiisinarraa dhageeffadhu. Yalla. Mucayyoon amma gaafii akkana si dhiyeessite tun kalimaa laa ilaaha illallah jettutu profaayilii sirra jira. Kana qofa naa hubadhu. Akkan. Kabajamtuudha. Akkan. Isiin kabajamtuudha. Mungkin dubartiif quuqamtee dubbachuu dandeetti. Mungkin ammoo deebiteellee wanti isiin hubatte jecha ati dubartii tuumaan malee jette san xiyyeeffatte malee jecha kee haga dhumaa dhageeffattee xumurtee hin jirtu. Isiin sun taama dubbattee baate tun jechuudha. Kanaafuu maaliifati? Iwa obboleeyyan tiyyaa bakka an dogongoree na gorsaa malee an jecha ati jette san dhageeffadheera isa xumuraa dhugaa haga xumuraatti dhugaa rabbii. Hundaa miti jette hunda walii qabdee jirtu dubartii. Nama kamiinuyyuu sodaa rabbiitti bulcha malee aslan ulee nama bulchitu. Sodaa rabbiitti bulcha garuu obbolummaa walafoo dhaabannee bakka badaa irraa wal gorsuun wal dhoorguun nu gahee kenna jechuudha. Ewa ani numeerii kee maal ta'e mucayyoo sanii ittiin aariin isiin jedha isiirra maaliif akka isitti naarressi godhaan maaliif isii namni kun barbee akkuma bifaan garagara yaadni kenna garagara. Walaakin isii obboleettiti irra deebite itti yaaduu qabda. Jecha numeerii irra deebite dhageeffachuu qabda. Maaliif dubbate? Mucaan kun maaliif baheera laata? Maaf as bahe laata? Maaf jecha san jedhe laata? Dubartiin kabajaa qabdi, dubartiin kabajaa qabdu. Kana bichaa miti wanti nu qabannee deemuu qabna. Dubartiin gaafni isiin kabajaa qabdu gaafa kabajaa ofii goote qofa. Gaafa kabajaa mataa ofiirra goote qofa. Gaafni dubartiin kabajaa qabdu. Nama kabajaa ofirraa fuudhee kabajaa hin qabu. Namaa miti summii raammoon lafarra deemtu sin kabaju. Nama kabajaan bakka kabajaan teenne namni bakka qulqulluu laallatee hin teenne raammoon lafarra deemtu sirraan gortu. Jechuudha. Namni kabajaa qabu nama kabajaa ofii godhe qofa. Dura kabajaa ofii godhee ka'eetiin booda kabajaaf nama qobata. Dhugamannu dubartiidha. Dubartiin haadha. Dubartiin obboleettiidha. Dubartiin haadha manaati. Walaakin ammoo bakka san of kaa'uu qabna kaanu. Waan beektan obboleeyyan keenya waan hubattan irraa bakka san of kaa'uu qabna. Bakka sani of waamsisuu qabna. Bakka obboleettiitti bakka obboleessaatti. Yani akka obboleessa keetiitti buute. Ati masalan obboleessa ana masalan namuma dhiiraa keessaayyuu obboleessi kiyya tokko shimala qabatee asirra ol bahee yoon akka hin taane kanaan caffaraa asirra oole nan danda'u garaan. Maaliif obboleessa kooti? Obboleessi musliimaa wayii illee yoo akkas ta'e yaa rabbii kiyya garuu wallahi nama jala dhaqee waa namaan jedhu yaa rabbii ilma namaa kana qajeelchi jedheetuma viidiyoo san bira kuta. Shamarran keenya guddaan nu kabaji irra guddoollee waa isin haadhaamu namni osseentanii numeerii ergattanii akhlaaqa badaan haasoftan wallahi rabbi keessa sodaadha. Obboleeyyan kiyya kalima laa ilaaha illallah baatanii deemtanii numeerii ana harkarra na waraani ana bakka kana na waraan akhlaaqa san kee tolu maaliif anu amma akhlaaqa baduu jira. Haasaa kee keessa tolu. Ila barbee tuttuutanii mucaa kana ofiin kaasuu jirtan waan hin taane haasofsiisuu jirtan ofuma bal mata duree nama jala qabdanii nuti dubartiin tullaal mata duree nama jala qabdee kaatee eegasi kitaaba hunda nama dubbisiifti
Nu dubartiin manas ijaarra manas ni diinna. Nu dubartiin namas ni qajeelchina namas ni balleessina. Namas ni ajjeefna namas akkan duunes ni goona. Maaliifuu summi nuun kun mala guddanna. Dubartiidha dubartiin malaan deemti. Humnaan osoo hin taane malaan deemti. Jecha soo taate malaan nama afoo qabdee kaate ila jecha nama afoo qabdee kaate abbaan sun haqaa ofirratti eeggatte. Maaliif kabajaa naasaa obboleeyyan kee kabajaa godhaa. Ana harka gubbaan horaan ijarra horaan kalaas mucaa waan qabatee gabbee sanaati waan jedha godhaa hadhannee burullee kanuma ajandaa godhataa deemtan waan biraa naasoftani waliin kabajitani amantaa keessan hin kabachiiftani. Mata duree godhataa nama jala fidaa kaalaa ila jecha takka sii barreessitii bar ati lamaa shan gootee adee biftuuf. Ila isiin garuu nama nagaati namoo imaana qaba. Garuu akhlaaqa kanaa tollu arraba kan dubbatuun duratti maal dubbataara. Yoo dubbadhe uumaatti afaan kee keessaa gadi ba'aara. Jenne kana uf madaallu obboleeyyan kee. Maaliif dhiifamallee naa godhaa. Isoo miidiyaa irra baatanii waan barbaadan gaafachuu walaakin akhlaaqa tolaa. Atillee nama waa si gaafatu numeeri na dhageessame. Nama waa si gaafatu tokko iyyuu ittiin dallaniin kolfaan geggeessi malee. Maaliif kan irra jiru kun miidiyaadha. Namni gabaa keessa ba'e maslaan namni gabaa keessa ba'e gabaa keessatti yoo namni wallole hunduu caaca'ee dhaabatee ilaalasaa. Ka wallole sana addaan oofan kun kolfaatu magaala. Ati amma kan jirtu gabaa qixxee jirti. Sanuu gabaa keessaa gulliitii jirti. Gulliititti dura yeroo biyya jiru gulliititti duriyyeen haxirii jala gortee nama darbatti nama walii si darbateen argitu atamas keessatti. Nama walii si darbatee mataa si dhahu waliin argitu. Kana waan ta'eef ati sabrii godhadhu. Sabrii godhadhu. Obboleeyyan tiyyennu kabajaan duratti dubartii kabajaan duratti kabajaa ofirra qaba. Gabaa keessa dhaabattanii ofuma lallabdanii kaatanii haadhatee diqqeessite obboleettitee diqqeessite ati garuu bakka san hin jirtu laata. Kabajaa haadhaatiif obboleettii tana qabattee deemtaan malee. Bakka sanitti argame namaan jechuun dura bakka sanitti argame. Obboleettiin jettaa amma jette tun yaada itti mul'ate jette. Ilamee jecha isii sana amma obboleettiitti wanti ati narraa hubattu dubartii tuman malee jedhe numeeriin. Dubartiin duruu gaaf. زيتونة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي خير إن شاء الله. Kana waan ta'eef obboleeyyan kiyyaa dura namni laalka namni fooxaa uffatee rooba keessa hin ciisu keessaa seena malee rooba keessa ciiftee maana roobaan jedhin tana isiniif barnoota haa ta'u rooba keessa ciiftee maaf na roobaan jedhin maaliif ofii itti ciifte laata namni galaana bu'ee daakee bahuu dadhabeen jedhu jecha namaan jechuun dura ammaaf jedhe wanti jedhaaruuf kun maali jechi numeeriin dubartii tuman malee jedhe sun afla'ee dubartiin gaafa dhalanneettiin tumamne maaliifuu yookaan nu meeshaa namaati abbootii faawwatii ta'enarra dhalannee baasanii badhetti nu kennan bira dhadhee masuulummaa nama biraa jala bullanu dubartiidha waan taaneef masuulummaa nama biraatti nurra masuulummaa fudhata garuu haadhaaf abbaan ta'en haga gaafa nu dhalanii nu guddisanii sanii masuulummaa nurra mulqataniiran fidanii namaaf nu kennan. Akkuma meeshaa bittaa gurgurtaa tokko amma abbaan maslan meeshaa wayii gabatti yoo bitanii gurguran boru meeshaan keessu akkam ta'edhee namni dhaqeen gaafatu. Ta walirraa qabnuudha himummaa haadhaafummaa abbummaa obbolummaa tana dhaqanii nu naanna'an malee masuulummaa kam itti dhaqe santu sirraa fudhata jechuudha. Kanaafi obboleeyyan teenallee oonfolchaa obboleettiin teenallee gaafiin isiin si gaafatte bareeda. Ati ammoo kolfaan deebisuu fi yaani bifa aariitiin miti isiillee uumatti fakkaate ila. Barbaakoon isii obboleettii teena dubartii tuman jette tana qabattee dhufte jecha kiyaagaa akiraan dhageenya. Tama qaqqeessan qabattee dhufteen. Dura waa namaan jechuun duratti jecha namni namaan jedhu irraa akiraa hubadha. Maaliif dhiifama naa godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Yeroo na gabaabbadde numeerii na ofolchi. Ifa ta'eef na jedheen yaada. Ayyee isaan. Numeri akkam? Nagaa wallaa jirtu. Maal ijoolletu si gurraachesse moo hojiitu si gurraachesse akkam? Darrafaa oole. Ayee rabbi khayrii haa taasisu inshaallah. Iya kanas jala jirtan hundi keessanuu rabbi isinii haa kaa'u akkuma obboleettiin ta'e nama asii jettee rabbi aadaa muraada hundayyuu isiniif haa guutu. Inshaallah hangam ka jiraannu waliin dallannaa hangam ka jiraannu waa waliin jenna. Isaa kanallee yoo taate wanta tokko tokkorraa akka jenneen malee
abbaa rabbi laaffiseef sana sababa godhatee sani rabbi itti jajjabaadhu haa gorsine akkasuma isinillee obboleewwan walaa sodaannu walaa kabajnu karaa badaa irraa walaa ittifnu wantoota dubbannuuf wantoota haasofnu wal qixxeeffannee namatti haa haasofnu yookiin yoo wanti sun nuuf hin qajeelin dhageeffachuu garuu nam tokko tokko cooraadhaaf jedhee waa dubbata namni hedduun cooraa san hin barbaadu jechaadha gara hedduu danda'a jechaadha. Kanaaf obboleewwan tiyyaa yeroo baay'ee keessa barakaa nuuf haa kaayuu irra tarree jiruun biyya ormaa kun baatti kana hunda yoo rabbi nu haa laaffisu akkana wal keennee wal dhageeffannee boqonnaa sammuu keenya bashannansiifne gargar deemna jechaadha. Kanaaf waa heddullee wal biraa barannee jechaadha. Kanaaf inshaallah rabbiin khayrii nuuf haa godhu waan nu haasofnu mana rabbii khayriitti nu haa galmeessitu akkasuma obboleewwan biyyaa wal tuttuquu dhiisaa wallaahi ilaali maal jecha bada badaa walii deebisuu akka amma kun asirratti namni wannaa jedhu kun yoo waan khayrii qabu dalagaa qabatanii dhabaatanii uummata akka rakkoo hin qabu sun obboleessan kiyya waliin jeeqina waan hin taane walirratti hin barreessina wallaahi rabbii keessa sodaadha safuudha oromoon safuu qabdi waan namni hin qabne ol fuudhanii namaan jechuun hin ta'u waan namni hin beekne irrallee namarrallee kaayuun hin danda'amu maaliifi nam tokko talgiin haga humnaa dorrobbii haga humnaatitti nama waa barsiisa mucaa kanallee wanti namni haganaa muluun hordofuuf waan gaarii hojjetee seenaa bareedaa hojjetee nama hedduu ibiddarraa bite nama hedduu torbee tokko keessatti qajeelche kanaaf malee wanta biraatiif miti jechaadha. Isin garuu nam tokko waan namatti fakkaatu ati wama barbaadu dalagi dhageeffadhu namaa waan jedhu jecha dubbiin kun akkam maal fakkaata nama biratti yoo dubbadhe maal nan jedhan jennee amadaallu obboleewwan ani ol ka'ee muumeerii ijjitee gurraattiidha muumeerii ijjikee akkanaati muumeeriin kana fakkaata jechuun duratti maal ta'eedha jechuun utuusa ta'e bucuudha ija utuu ta'e ganda dhaqama malee isa ganda dhaqantu bade utuu asii na arrabsan iyyuu rakkoon qabu isa ganda deemantu nama aarsa malee ganda dhaqanii maatiin nafuu gandi nafuu la rakkoon qabu numeri kagandummaa ubbeettu soddaa lagatti yookaan maqamaa waan jedhan biyyaan wal qooduun kun nama sammuu dhiphooti nama sammuun isaa xiqqishu ani arsiidha ani eessa ani marro ka jedhu kun numartuu wallaahi alazim ilma saba tokko ta'ee ilma allahu akbarii walitti qabnuudha nama hedduudhaan jecha lammaffaa mee riskii ta'e ani hin nyaadhu si tuquuf maaltu jirame riskii ta'e ani nyaadhu ati kiyya hin nyaadhu jecha akka nama tokkootitti akka obbolummaa tokkootitti yoo jaalala walitti qabaanne wal bira dhufnee wal dubbisuudha FB wannaa kanaan miidiyaa kanaan yoo jaalala walii hin qabne maal godha achi dhaqanii waan biraa yookiin asiin bahe kun ganda kana kun maali ka jedhan kun maali mee hiikni isaa mee namni waan hagadhaa gandummaa waa kafalanii fakkeessaa namni yookiin nama arrabsee namni waa kafalee jira mee as keessa mee ani jira kuusa tokko ani ganda kana arrabsee waa arga ani biyya kana arrabsee gosa kana arrabsee ani yookiin ilma namaa arrabsee waa argadhe ka jettu mee as keessa jirta nama 23 kana keessa guyyama tokko nama arrabsee waa naasiqaniiranii yookiin waa argadheera namni jedhu mee laakoo tokko barreessinuun mutti wama takka hin arganne haraamummaa dabalachuu malee zanni rabbi irraa fudhachuu malee dallansiisuu malee wanni asirraa argadhee hin beeku namni tokkollee ka jette astaghfirullah Jamaal gandummaadhaan nama arrabsiteeti waa argattee beektaa maal jedha rabbi si obboleewwan kiyya jecha kiyya dhageeffadha mee namni gandummaadhaan nama arrabsee waa argadhee beekaa warri jettan lakkoofsa tokko barreessaa jennaan barreessitan namni hedduun namni nama arrabsee waa argatee beeku jira hin jiru
namni banii aadam arrabsee waa argatee beeku tokkollee hin jiru obboleewwan hin dogongorina. Maasiyaa dabalachuu malee maal? Maasiyaa dabalachuu fi maleekaa rabbi tasirra ooltu dallansiisuu malee. Kanaaf obboleewwan rabbi sodaadhaa waliin arrabsinaa waan hin jirre walirra hin kaa'ina. Maaliif nam tokko yoo barbaaddan haasa'u yoo barbaaduu baattan cadhistanii waan namni jedhu caqafachuudha jechaadha. Yoo nama tokko musababa kee rabbi qajeelche musababa san rabbiin jazaa hedduu siif godha jechaadha. Mucaa kana rabbumatu wanti sanillee itti fide jala qaba namni isaa kana dalaga jedhee isatti ergee tokko hin jiru. Ofumaa fidee wanta hundaayyuu godha jechaadha. Kanaaf obboleewwanti mee gandaan lagaan biyyaan wal qooduu yoo dhiifne baay'ee tokko rabbi irraallee jazaa argata. Riskii nama 20 wayii nama 100 wayii kana keessaa namni tokko wallaahi billaahi namni riskii namaa tokko nyaatu hin jiru. Namni riskii namaa tokkochi lafa jedhee fuudhu hin jiru. Ati bira teettu abbaan riskichaa dhufeetumaan fudhata jechaadha. Mee maalirra wal lolla maalirra wal dhabna daangaa maaltu walitti nu fide hujii maaltu walitti nu fide. Namni asirra jiru kun martinuu riskii garaagaraa qaba. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbii keessan sodaadhaa wal tuquu dhiisaa. Rabbi yaadaa muraada keessan isinii haa guutu. Rabbiin jallataa kennallee nu haa qajeelchu. Yaadaa muraada keessan hunda isinii haa guutu. Nama keenya ka wallaallee rabbi nu haa beeksisu. Rabbi nu haa beeksisu. Uummata biraa irraa waan barachuu qabna jecha. Akka walirra itti dhaabbatan, akka itti wal qarqaaran nama hedduurraa waa barachuu qabna jecha. Kanaaf yaabbeeni raadaa muraada keessan isinii haa guutu. Obboleewwan kiyya waan barbaadan rabbi isinii haa kennu. Tokko tokkoon qooda qabdan hundayyuu rabbiin dabalee dachaa isiniif haa kennu. Nama of beeku rabbi nu haa taasisu. Saba keenya guddaa kana kan hidhaa keessa jiru kana rabbi nuuf haa baasu. Obboleewwan keenya kan Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kana rabbi nu haa baasu. Rabbi nu haa baasu. Rabbi nu haa baasu. Akkasuma biyya keessaa jawaariin hangatee hidhamaa hundayyuu rabbi nuuf haa baasu. Biyya teenya biyya nagaa rabbi nuuf haa godhu. Yaadaa muraada keenya haa guutu. Obboleewwan kiyya rabbii keessaniif jedhaa wal hin tuqinaa. Kawlis zannoof ta'illee deebi'aa dhiifama wal gaafadhaa. Wanni as keessa argatan tokko hin jiru. Zannaa'ee mana addaa galtaatillee anillee mana addaa galtu. Meeriinillee mana addaa gala. Jaalattuullee mana addaa gala. Namni waa argatu tokko hin jiru manuma ofii galee ciichaa dabatee. Samraad rabbi isinii haa kennu. Mana wanni isinii walitti fidee hin jiru. Namaraallee nyaatu wanni walitti fidee jiru miidiyaa ta'a. Kanaaf rabbi yaadaa muraada keessan isinii haa guutu. Jabaadhaa nuuf jiraadhaa. Rabbiin haftee umrii keessaa rabbi barakaa haa kaa'u. Ijoollee Suudi Arabiyaa san ammallee kadhannee fi abboo wallaahi hatan rabbi jara haa baasu. Rabbi jara haa baasu. Rabbi jara haa baasu. Warra hafee xilaa ofii rabbi haa qabatu. Warra hafee rabbi xilaa ofii jala haa qabatu. Dalagatu bahe namni martu nama khayrii qabullee yaa rabbi nu dalagsiisa. Yaa rabbi khayrii itti nuu bani. Riskii daangaa hin qabne yaa rabbi itti nuu bani. Yaa rabbi itti nuu bani. Bakka isaan jiranitti yaa rabbi nuutis. Yaa rabbi nuutis. Obboleewwan keenyaa kan mana hidhaasan yeroo gabaabduu keessatti yaa rabbi nuu baasi. Yaa rabbi nuu baasi. Yaa rabbi nuu baasi. Qaamni isaanii kan aan bilchaate sun deebi'ee namummaa qabanatti hin fakkaanne yaa rabbi ati nu laaffisiif. Yaa rabbi nu laaffisiif. Fayyaa isaaniillee yaa rabbi nu laaffisi. Yaa rabbi nu laaffisi. Hamtee isaaniillee yaa rabbiin nagahaan biyya isaaniitti galanii nama riskii barbaadu rabbi isaan haa godhu. Rabbi isaan haa godhu. Mootummaa biyya saniillee yaa rabbi nu qajeelchi. Yaa rabbi nu qajeelchi. Namni hedduun kaabaa qabachuu barbaada. Yaa rabbi balbala sanillee yaa rabbi nuu bani. Yaa rabbi nuu bani. Yaa rabbi nuu bani. Obboleewwan kiyya isin hundinuu rabbi yaadaa muraada keessan isinii haa guutu. Rabbi barakaa isinii haa godhu. Afaan umurii keessanii keessa rabbi barakaa waan ifaajjan namni biratti ifaajjan sun nama haqaan isinii kennu rabbi isin haa taasisu. Ijoollee shamaraallee madaamii keessa rabbi isinii haa qajeelchu. Rabbi madaamii teessan isinii haa qajeelchu. Obboleewwan kiyya nama meeqatu ifaajee dhaba. Nama meeqatu ifaajee argata jecha. Kana hundaa rabbi isinii haa qajeelchu. Yaadaa muraada keessan rabbi isinii haa taasisu. Bakka jirtanii rabbiin tokko tokko anaaf dalagata rabbi haa jedhu. Nama khayrii dalagatu rabbi isin haa godhu. Kadhaata keessan namni Allahu akbarii qabdan hundi rabbiin itti isin haa kaasu. Guyyaa rabbi isinii eeyyameen ala hunda keessanuu rabbiin sa'aatii isin qabdan san keessatti rabbi walitti isin haa qajeelchu. Dalagaa dalagdan rabbi isinii haa laaffisu. Shamarran teenna nuuf jajjabaadhaa. Namni nama ijaaraa jiru yeroo ammaa shamara
namni mana rabbi ijaaraa jiru namni rakkataa bira dhaabbataa jiru shamara bakka maratti jecha dhiirrillee hirmaannaa hima qaba rabbi laaffiseef ijoolleen keenya kan shamarranii daladdanii hin diigina afaan gizee tokkotti jecha akkasuma rabbi yaadaa muraada keessan isinii haa guutu haftee umurii keessanii keessa rabbi barakaa isiniif haa taa'u jajjabaadhaa wal jajjabeessaa waan hin taane waliin hin jedhina rabbi sodaadhaa waan hin taane walirra hin kaa'in waliin farjina kuma takkan argattan achi keessa wallaahi azim usatan amma nama tokko himattee nama wasan waan seer yookiin waa ajjeesan taateeyyu wanni sii godhu tokko hin jiru jecha riskiin teellee adduma kanama saniillee kanaaf rabbi jazaa isinii haa kafalu jajjabaadhaa wal bira dhaabbadhaa wal jabeessaa waan daladdan keessatti rabbi keessa sodaadhaa wallaahi rabbi na argaa jira rabbi na dhagaa jira jedha kanaaf insha Allah nagaan naaf tura obboleetti kiyya si turtiif as keessa waa dubbadhume Hello. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جرا والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. نمير يعني كان كو يعني سيف كابو warra akkas dhufee karaa raasii dogoggorsuudhaaf sitti dubbatan kana waa tokko deebiin kenniif ati maaliif jennaan jallisaa jedha raayyaa keenya ustaas raayyaa jechuudha beekaati namni beekaadhuma micciirama inni kaan aadaa keenya mul'isuu fi seera shari'aa islaamaa keessatti aadaa mul'ifadhaa uffannaa keessan akkas godhaati sirbaati kan jedhu tokko illee hin jiru amantii islaamaa miti amantii biraatiin sirbiin dhorgama jedhamaami akkamiin ummanni beekaa jechuudha si karaarraa si dabsuu fi yeroo sana immoo ati ittiin aariin si ittiin dubbatni si caal jadiituma bira kuuti nama akkas jedhee sitti dubbatu jechuudha bira kuuti yoo jarri dubbii jallisuu barbaadanis deebiidhumaan kenninee fi baasii ofirraa jechuudha itti aansuudhaan immoo ammas ustaaza kan quraana galgala qaraasisu nama tokko wayii dubbiseen ture keessaan sheerisiif godha nama sana deemee dubbisi gaafadheetiin ture jechuudha. Yalla shira konga. TikTokii sana sheersii godhaati irra galeetii ilaali. Achiin dubbisi. Seen si godhi fooloo godhe nagee lakkoofsatti erga. Inshallah kasiin asubsiisiti yeroo naaf mijatu inshallah jedhaniitu jiru jechuudha. Kanaafuu jennaan ani immoo dhaamsinaan siif qabu abadan of duuba hin deebiin. isa dubartiirraa ati qaama dubartii arrabsitaa akkas jetta jedhamu laa hayaaf wayaa abbaatu ofirraa fuudha jedhu jirri keenya yeroo nutti mammaakan yoo nuti qaama keenya sattarannee yoo nuti of kabajnee nagaa keenyaan teenye namni tokkitteen namni dhufee mana keenyatti nu tuqee nu arrabsuu hin jiru guruppii quraanaa namni barbaaddan kottaana na dubbisaa keessaan fooloo godhaanii kottaana dubbisaa warri guruppii quraanaa barbaadan hundi keessaniyyuu kan darsiis kan quraanaas waan barbaadan hin jira guruppiin nu bira jechuudha oomishtoota abdii biyyaa jechuun garee hedduu of keessaa qaba namni barbaadan kottaas maanuudhaansa ati immoo jechuudha inni namni dubartii ati akkanatti arrabsitaa akkana jetta jedhan yoo namni ofii of kabajee mana ofii taa'e kibir karaa sunoo ofii of kabajee kabajaa of biraayi namni hundinuu jechuudha yoo of kabajee ofii bakka ofii taa'e namni tokko namni dhufee nama tuqu hin jiru kanaafuu jennaan ati waa tokko wanni ati balleessitu takkallee an bakka kanatti dhibbatti si daggama isa namni gorsi jedhu immoo gorsa yoo ta'e silaa kan ulamaa'ii keenya kan ustaazonni keenya meeqa kurree nutti buusaa jiran nuti silaa nu ga'a ture namni ustaazonni keenya kan waggaa meeqa kurree buusaaran jira namni karaarraa itti gorreeyyuu naggeeffannu maleeyyuu gorreedhuma mee ustaazni kun maal jedhaa jiranii jenneen ittuma gorreen dhaggeeffannu ajaa'iba kanaafuu jennaan maa walaloo qabdu ati rakkoon qabu walaloo nan qaba nu walaleessi qamaa walaloo nan qaba madaamii yoon si yaa shabakaan kee hojjetaa hin jiru wallaahi waan jiru madaamii maa ay madaamitti addaan kuteen fiigafa
Nurra fayyii kan irra nuu bahi kan odii utuma daamiin nufin. Simbaadha moo? Inshaallah qoye amma. Yoo nan dubbisa laa. Yoo na waama hin waaddu bakka. Madaamiin gadi ba'uu fi dingata na waamti jedheen dhiise malee walaloo qabeen jira. Inshaallah amma nan jammara bakka. Madaamiin. Ijoollee du'aayii godha akka madaamitti hin waamnetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaa islaamaa irraan jalqabadha. Yaa obboleeyyan koo narraa jawwabadha. Mee walaloo kanallee xiqqoo dhaggeeffadha. Walaloon dubbisaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti qalbiinis caqasaa mata dureen isaa uffannaa durbaaf dubartii islaamaa ibsa. Yeroon taahee yaaduu narkaa bade akkaataan maaliif narkaa bade isinitti fakkaata? Kaan jinsiif taayitiin oliif gadi kaata dhiira moo durbadha akkamiin adda baafta? Garuu hundaa miti kaan hijaaba uffata kan qabu sun nisraata. Yaa obboleettii koo ati immoo gara kan baata? Yoo hijaaba ta'e yeseetoch makata yoo jinsiif taayitii ta'e yoo kan hin qabne akkaata. Yaa obboleeyyan koo utuu sirriitti banne wallahi afaan tokko. Yaa obboleeyyan koo utuu sirriitti banne wallahi afaan yeroon taahee yaaduu garaan na gubataa ka'ee dhufu gaafadhe. Yaa nafsi koo har'asta feete taata. Dura bittoo maaluma dubbatta laata? Addunyaa kanarra mee hammam jiraattaa jedheen of gaafadhe gaafii kootiif deebii mee eessaa argadhe gaafii kootiif deebii mee eessaa argadhe. Utuu kana beeknu bakka hin taane hin dhaqnu hijaabni nuuf jira caalaan hunda uffata yoo isa uffattu kabaja guddaa argatta. Yoo qaama keenya sattarannee mee maaltu nutti jabaata jinsiif taayitiin nu dhowwee akkaataa jinsiif taayitiin nu dhowwee akkaataa. Baasii isa sagalii. Ishee maali sagalee tun Shamarran islaamaa akkasii miti kan qabdudha sinnisraata. Afwaan naaf jedhaa karaan makee laata. Nan dhiisa yoon jedhes innoo garaana nyaata. Nan dhiisa yoon jedhes innoo garaana nyaata. Obboleettii islaamaa hijaaba uffachuun namaaf miti barii najaabahuuf malee dukkanatti borii. Qanwaa ittaawwaqim yaandiyyee xirrii. Kan yoo iyyaa oolallee sin deebifne firrii qaxaroon kee geenyaan daqiiqaa tokkollee argatteen bittu birriin qaxaroon kee geenyaan daqiiqaa tokkollee argatteen bittu birriin. Daandii islaan qabadhu isa karaa sirriin kan darbeef toobadhu kan dhufuuf sahabbadhu rabbii kee kadhadhu arrahmaan kariimii isuma abdadhu rabbii kee kadhadhu arrahmaan kariimii isuma abdadhu. የአክራይ ሄቴ ስምኝ ልንገርሽ ሂጃብ መልበሱ ነው ላንቺ የሚጠቅምሽ ከላይ ብቻ ሳይሆን ውስጥሽን ማልብሽ ከላይ ብቻ ሳይሆን ውስጥሽን ማልብሽ ያ በናት እስማኡኒ ዮም አከተ ይህን ቤክኑ ዱንያ ራ ከሁኒ kan dhaqanii hin jirre galuuni yoom akka ta'e hin beeknu duniyaarraa kahuuni kan dhaqanii hin jirre galuuni kana sirreeffachuuf akkam goonu ikwaanii diin barachuudhaaf furmaanni qur'aana rabbiiti haasaan haasaa caalu karaa nabiyyiiti karaan karaa caalu jedhan ustaas raayyaa waan sharrii itaate hundarraa isaan habaraaru xumureetiin jira. Rabbi sirraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi siif dabalu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Follow jirtu hundi godhaanii keessa? jaallattuu diin islaam kan. Nagaadhaa? Alhamdulillah. Fixee ati faadhi. Maal jettu? Fixattee miti? Fixeeraana baasii nama galchi. Madaamiyya wana barriirra dhaabataarti nama waamuudha. Lakkoofsa tokko dhaayii fuudhee si yaadatan. Jabee isaanii. Hayyee. Dubbadhu. Akkasuma akkuma as jalatti baay'ee dubbatamee jira. Waa baay'ee saasa'amee waa baay'ee gorfamtanii du'aanis godhamee jira iddoo namatti tola maashaallah. Haalli adeemsa kan keetillee baay'ee kan namatti toludha. Rabbiin sirraa jaalatu rabbii nama marree beekumsa irratti beekumsa isaa dabalu obboleessa kan اقتربت صلاة المغرب. والله ولا لو الرافين قمني مالي فما يرو برانا قبا إن شاء الله. إننا كننجدو عندي كينيا يوسف شمرن جنيرون لما ما في أمنا ما في ندبتها ما في مكان كينيا دا تمر بر هذا مؤمن تودي هذا دكتوراه هذا بقى وانت ونداتي بقولي هذا كان فيه of makenya of atas gabbis bakka karantaan irraa of adeebisnu amantiin kamiyyuu bahaa sirbaa bahaa kana godhaa kan jedhu hin jiru of sattara of dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko karaarraa badaa jirra
baay'ee tokko jecha hin taane darbataas jirra yeroo nama arrabuma keenya iyyuu of sabasabaan jirru. Kanaaf nuyi amma boru bakka har'aas jirra malee boru bakka jirru hin beeknu. Qabrii keenya ofii keenyaa filatuu hin dandeenyu. Uffata amma ofii keenyaa akka barbaannetti waan barbaanne uffannee babbareennee nama fuulduratti baanee akka barbaanne daansii garaagaraa sirbinu kana boru qabrii keenya filatuu hin dandeenyu osoo duune ta'e. Bakka isaan maatiin keenya bichaa nuuf fila malee bakka itti awwaalamnu nuti hin beeknu. Huccuu ittiin maramneetu awwaalamnu hundi keenyaa kan beeknudha. Kanaafiyyuu ofii keenyaa waan boruu keenya maalitti ergane rabbii keenyatti hime. Boruuf kan nu gaafatu rabbiin maal ergataa jirra. Kanaaf waan rabbiin nurraa bareedu tokko waan rabbiin ittiin nu ragaa itti nu ba'u tokko waa hojjennu hundi keenya iyyuu. Kanaaf wanni hin taane asirratti hojjetamuu kan jiru kun sirbuun homaa hiikan qabu. Amantaan kamiyyuu bahaa sirba kan namaa hin jedhu hin jiru. Kottaa sirba yookaan immoo qaama keessan mul'isaa kan namaa hin jedhu hin jiru. Amantaa kamiyyuu nan beekaan. Maaliif kiristaana keessattis dhaladhee guddadhee kiristaanan ture deebi'ee musliima ta'e. Kanaaf amantaan kamiyyuu kottaa sirba akkasiin jedhu takka illee hin jiru. Amma immoo musliimummaa qabadde alhamdulillah rabbil aalamiin. Waan daandii kanarratti rabbiin na deebise namni immoo asirratti baatanii musliimas taatanii kiristaanas taatanii asirra sirbaa jirtan waan hin taanedha. Waan rabbiin isinirraa hin jaalannedha. Kanaaf ofaa sirreessinu. Wannan taane irraa faa deebisnu namni tokko isinitti dubbate waanuma sii ta'u tokko sitti dubbata. Limoon takkitti limoon nama takka waraante hunda waliin geessi. Kan tokko irratti dubbatame dubartoota oo jedhame dubartoota hundaatti fakkaata. Garuu sirrii miti laa. Dubartoota hunda osoo hin taane keessaa kan badii qabdu jirtu kan haala hin taane keessa jirtu jirti. Kanaaf wanni hin taane hojjetu irra waan gaarii hojjenneetoo boru ragaa kan nu ta'uu hojjenne bareedaadha. Kanaafiyyuu haati saala gaariirra jirta olaa dhageenyu inni maaf akkana nuun jedhu osoo hin taane nuyi maal hojjetaa jirra jedhanii of ilaaluu qabna hundi keenya waan hin taane dalagurra namni kun quba ositti qabe maaf kun quba natti qabame jettee ittiin ka'in maaliif akkas ta'e jedhiitii of duuba deebii of ilaalee eenyuun keenya waan nuuf hin ta'u tokko dalagaa jirra moo waan nuun taane tokko dalagaa jirra jennee beekuu qabna. Kanaaf tasgabbaa'uu qabna waan hundarraayyuu rabbiin waa milkeessu bakka jirtanitti hunda keessanuu milkaa'aadha galatoomaa jazaakallaahu khairan. Innaa waan baay'ee dubbatuun isin barbaachisu. ለራሳችን ክብር ካሰጠን ማንም ለኛ መጥቶ ክብር አይሰጥም። ስለዚህ ለራሳችን ክብር እንስጠው። መጀመሪያ ላይ ቅድሚያ ለሴቶች የሚባል አለ አይደል? ስለዚህ ቅድሚያ ለራሳችን ጥሩ ነገር ብንሰራ ሴቶች ብለን ማንም አይጠራንም። ማንም የራሳችን ስም አይነሳ። እኛ ክብር ብንሰጣ ለራሳችን። ስለዚህ ለራሳችን ስርዓት እንያዝ። ስርዓት ያዙና ስለዚህ የትኛም ሃይማኖት ነውና ዝፈን ነው የሚል ነገር የለም። ራሳችን በራሳችን ዝም ብለን ነው ግልጽ የምናወጣ እንጂ በቃ ለዛሬ ብቻ ለነገ አናስብም። ለምን እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ ለነገ እናስብ እስቲ ብላችሁ እና እንደዛ እላለሁ። ሁላችሁም ጥሩ መንገድ ላይ እንደምትሄዱ እርግጠኛ ነኝ። ሰው ፈርታችሁ ሳይሆን እግዚአብሔር ፈርታችሁ ነው፣ አላህን ፈርታችሁ ነው እንጂ ሰው ፈርተን አይደለም ሁሉን ነገር የምንሰራ። ዛሬ መጥቼ ቪዲዮ ለቀኩ ዘፈን ምናምን፣ ነገ ደግሞ ራያ እንትን ነሺዳ ምናምን እለቃለሁ። ወተነጎዳ ቁርአን እንደዚህ ቅልቅል ምንድን ነው? በጣም ይደብራል። አንድ ነገር ላይ እንሆን እስቲ። ስለዚህ አትቀላቀሉ የትኛው ካያችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ባይፈችሁ ከኒሞ ፎሎ ጉዲፈችሁ ጀነቱ ዋንንታን ከሰሰኑ ባየቱ ኮነመት ቱልፋት እንዱ ጉጉረረ ከኒሞ ፎሎ ጉዲፈችሁ ጀነቱ ዋንንታን ከሰሰኑ ባየቱ ኮነመት ቱልፋት እንዱ ጉጉረረ ከኒሞ ፎሎ ጉዲፈችሁ ጀነቱ ዋንንታን ከሰሰኑ እና ከሲ ሸበካን ከየስነት ደደቢሳ ዝራዋን ተፍ የወን ዶጉጉሬ ዝራ ኢፋማ ያላ የሮቢራ ደቢ ባይ لا ورمي فانا سو ولا اللي برا انا ما ورا ما فان راجل دال بزل ترواتي ميبي ورا زل ترواتي ورا فانا ما عرف هذا غاني جروفيني مالي انا كسي جزاك الله خيرا قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. Hello? Yo kakabe.
Rabbi nu haa qajeelchu. Sheeka shabakaa isin qabdu. Aloo. Aloo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aatiin hin ga'e amma salaanni. Shabakaa inni leenjaa. Shorta wayye. Du'aa yoo fumaa godhu. An du'aa maaliin dhibee kee namaa godhaa miti. Dhibee du'aa naa godhu. Fumaa godhu. Ishii rabbi ishii haa. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرطة كينيا كم فيالا؟ نجا كم بو؟ الحمد لله. مالي تجرت. ما شاء الله. ما الأجندة؟ الأجندة أولو ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. Gash polisu. Oh gash polisu. نمر جارتنا بربادي سجلا جراتوكو. سلام نين ديتني. Alhamdulillah. Batam dah sedar betalaye nagar mumtat. Baik dan sudah menjadi wana datin fun. Oromo bata mara nutasa ako benu no jechu mati jechu wala le tagifana. Ay. Amara fa kata. Ina oralle nulung kwangka. Anak ma. Anak. Ini jaga sejama tadi. Amarinya anda memar fadil. Mungkin budu timur tiastara lefalej. Tapi pun ini jaga zalo ke supermarket injala ke amaranya aljil maurat. Yes. Wamara. Gazi cerita? Nama itu. Bicara luku. Wallahi hojiin isaa hojii bareedaa hojii namatti tolu. Nama hedduu karaa adeemsa beektaa nama dogongoratti deemuu hunda namni tarii asirratti baheetumaayyuu ofuma huuqaanfatee osoma rabbi yoo son sodan isaa tokko asirraa gara feesbuukaatti gara yuutuubitti yoo sheerii godhame beektaa. Sah. Wallaahi. Dhugaa keeti. Kanaaf maashaallah jabaadhu rabbi si haa jabeessu. TikTokii waan tokko adiyyatti addas nama jedha. TikTokii gubdan malee yaada kiyyan gubdanii ka jette santu baay'ee addas nama jedha. Yaanni kee yoomiyyuu hin gubatu. TikTokii akka fedhanii TikTokii haa gubanii. Gorsa addaa fi jabaadhu jajjabaadhu. Yaa salaanii nagahee jedhu jirta. Salaata gahee isaan biraa salaanni keenyatti fakkaata maqriibni. Nu biraallee ishaan. Bakkuma jirtutti rabbi isaa tiksi of eegi. Kasihatan of eegi. Ayo nagar. Akka si deema salaata ga. Koi. Cawe. Ganaadha. Gannatti. Warra Saawudii biraa maqriibni geerratti fakkaata. Riyaadii gaira gara kana ammallee hin baane Jiddaa kana. Warri riyaadii bahe. Nu biraa ogaa ishaan azaanii fi ganaadha garuu xiqqoo jira. Bahuufan yoo namni ergateera immoo nan bahaa. خلاص ديمي صلاة تقبل الله القلوة اللي تجيبني إن شاء الله